ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ Dhibbaan dhibbas shakkisi jechuudha. Nama biraa ka boona walloole nagar. Nama biraa boona ka walitti aare nagar. Mubaarak tura bamsiisuu danda'a. Wanni an jedhee dubbadhe kanarra dhaabadhee fi ati walumaa galatti baga rabbi si mul'ise baga mul'atte. Obboleessa kiyya dhageeffadha. Itullee harreen ilkaa waliin cabsitu jechuudha. Mammaan Oromoo yoo mammaakon yeroo baay'ee namaaf farsa walii galuudhaati miti. Jibbaa osoo hin taane sooshaal miidiyaadha. Garuu osoo maalillee taatu taate aanaa fireeffatte aansan jiranii hedduun isin galateeffadhaa ijoollee teenya galatooma. Maalillee osoo taate badaa fi isinumatu bira dhaabbata. Hadha warri kaleessa nuti akka Oromootti gadi baanee dhaabbataa fi turre dubbataa fi turre suni duubarraan deebi'ee baga akkas ta'e wallaahi hedduu ishee narra godhaa jiran. Akkaawuntii kanarratti amma osoo agarsiise yoo xiqqaatte nama 20-30 viidiyoo waraabame narratti sheer godhaatiin ture jechuudha. Walumaa galattuu galatooma walfaadhaa. Waa arguun gaariidha. Warri na barbaadaa turtanilleeni kabajama. Warri gammajaa turtanilleeni wanti martinuu guyyaa fi malee hin taatu. Namni ni du'a rakkoo hin qabu yoo du'ellee namni du'a raafu tokko jiru garuu akkasii walitti gammaduun suni namatti hin tolu. Kanaaf hundi keessanuu galatoomaa warri na barbaadanillee warri gammadanillee homaatii miti anni jira. Rabbi umurii na dheeressu ka du'e jedhee faatu maxxansatu jira. Baga du'e ka jedhullee jira baga qabame ka jedhullee jira. Walumaa galattu ni jira ani dalagaalleen inshaallah dalagaa jireenya biyya namaati. Bakka san takkatti taa'uun hin mijooytu. Uma fetellee yoo taate namni ofii nama ofiiti. Badaan hambaa homaa namaan godhu ulfaadhu galatoomaa obboleessa kiyya. Yoo maalillee ol jenne namni bakkee ol fidu tokko hin qabu jechuun barbaade. Galatoon boona kiyya ati waa hundattuu nuti kenna uummata akka rakkoo hin qabu bakka takka illee waliif finnu. Kaleessallee siyaasuma yookaan tiktookii kanarraati malee hamtuu waliin qabnu jechas waliin jennee jecha hamaa waliin jennee beeknu anillee akkuma qoosaa yeroo si argu dubbatta. Mana kiyyaa dhuftaa yeroo masanuu qeeqaatu mana kiyyaa dhuftaa anillee akkuma yoo ramasi arge dubbadha malee yeroo si booda hamtuu ta'e hin jaaladhu jechuudha. Dhabamuu kee hin jaaladhu maaliif baduu keetii akka hin taanetti baduu kee das nan jedhu natti hin tolu maaliif yoo jiraatti na fayyadda malee yoo asirraa badde wanni natti na fayyadu takka jiru muniiriin fa'a namni yeroo san si dubbataa ture. So kanaafuu namoota hedduu qalbiin isaanii cabtee so kanaafuu uummata gartee si jecha dhimmamaa jiru jira shamara akkasuma ijoollee teenya keessatti uummanni keenya beeyta. Baay'ee si dhimmamaa turanii dhiifama na uffachaa jettee dhiifama gaafadhu. Maaliif jennaan namoota hedduutu sababa kanaanillee koomentiin wal arrabsaa turan. Nuti amma wallahi dhugaa dubbachuuf anaaf abdisiitiin akka malee arrabsamaa turre reefii tana jechuudha yeroo dhugaarra dhaabbannee dubbannu. Akka fedhillee ta'u namicha kanatu dhabamsiisee jennee dubbataa turre jechuudha. Maaliif jennaan isaa walola qaba ragaa takka hin barbaachisu jennee Muniir. Assalamu alaikum. Bagana gan ufte gana tomi iddoo rakkataa turre maatiinis biyyarra rakkachaa jiranii. Wanumaan bagana gan ufte garuu waan si gaafachuu barbaadu boona waasaabbii akkasitti uummata nuti barreessaa jiru nama adda addaatti barreessee gocha sokanneessaa san eenyudha ni beekamoo san adda nu baasuu ni dandeessaa pidis sanumaan barbaada namichuma sanii. Ela Muniir kiyya anaa miti waan kana. Namni biraa isin hojjaa baasuu danda'a. Ani kan dhufeef amma waa takka dhagayeeti miti sooshaal miidiyaa kanarra silkii harkaan qabu. Silkii harkaa qaban malee shari'aa hin qabu ani. Bakka takka ni beekti ijoollee warra as keessa jiranii yeroo dheeraan ture. Shari'aa yookaan sanuma sii deebisa na dhaggeeffadhu kaa sii deebisa. Bakka an taa'u keessatti yeroo boqotaan jiru san keessatti shari'aa lama qaba. Shari'aa sawaa fi zeenii jedhamtu jira biyya kana keessatti. Arabaan bira jiru santu naa biti. Yeroo dheeraa xiqqaatti amata 7 amata 8 ol sanitti fayyadamaatiin ture. Akka tasaa ta'e arabaa wallabee bakka sanii deeme yeroo an bakka sanii deeme shari'aa sanarra cufanii nama biraatti baasan. Dalaytuu isaaniitti jechuudha. Dalaytuu isaaniitti baasanii waatsaappii imoo wantoota ani shari'aa saniin itti fayyadamu guutuu abbicha sanitti deeffate. Isatu ittiin barate jechuudha. Narratti cufamena waan takkaa quban qabuun ani kabarreessi anaatillee miti asirratti arge malee asxaa suuraa namni san eenyu hin beektu nama san hin beektu. Hin beeku boru bira deemee boru araba san hin beeku ani achirraa hedduurraa fagaadhee jira. Araba san bira deemee eenyu akka bita shari'aa sana eenyu akka kenne natti hojjaan isinii baasa boru. Anaan mareefi mucaan mushawwara kaffalatee namni tokko achi bakka dalagaa jirutti iyyafatee na bira dhufe. Iyyafatee harka namaarraan deemaa na bira dhufe achitti wal agarree
amma lakkoofsa isaatu silkii ijoollee biraa irratti qabadhee akkasitti seenuu danda'a nama bakka niitorkiitti seenee jechuudha. Malee waan quba takka qabu hin jiru an miidiyaa kanarra. Akkaawuntii kiyya narratti gubanii jiran akkaawuntii kiyya tiktookii inni gubate karaa biraatiin nama quba hin qabu ani. Okay, amma wanni si eeynu hawaasni wanni si eeynu dhaqiitii nimicha san nu baasi nimichi san Sanni baasa anuu si jechuu baattanuu nama gartee yeroo takka nama maatii kiyya biyya irratti amma oo biyya dawalu maatiin guutuun ni booya bara yeroo biyya dawalu amma okay ati amma nimicha nuufidi an dura waniin an ilaalu hawaasa kana biratti nin dhagaya nimichuma nuufidi nu baasi salaam alaykum laal hawaasa illee hojiilee walitti nu buustanii nuti amma baga wanta jette garuu nimicha san barbaanna an dhugaa jirtu sima namicha si biti bara nu mataa kiyya barbaada bara eenyu akka shari'aa sana rabni bitee ijoollee kamii akka bitee Oromoo kamii akka bite anuun ni barbaada. Si miti hawaasaa miti. Ni barbaada anuun jechuudha. Salaam alaykum. Dhaga'ama. Afarso hin dhaggeeffamu ka'e. Ni dhaga'ama. Hin dhaga'ama madda dubbii. Baay'ee boona baga jiraattee bagas baatee galatoomii. Gaafima tokko lama si gaafachuu barbaada. Waan kana waan dhiifnu miti waan sikkoo mandoon gayachuuf deemu. Maaltu ta'ee yoo jettee fakkeenyarraa ati haga eega waan kanarraa baate takkaa miidiyaa kana jala seenteetiin nu caqastee beeytaa? Tokko gaafiidha. Maaliifi namoota si wal qunnamutuyyuu isin dhagayaa jedhe akkamitti boonaan waan kana dhagayeetiniin waan piraankii fakkaatu kana dhagayeetiniin cal'isaa tana sikkoo mandoo wal gayan. Ummanni wal fixee jira. Balaa guddatu deemeetiniin ture. Jechuma kana jecha agarteetiniin wannoo dhibiitii yeroo tokko seenee ni caqasaa ka jedhu kana akkamitti waan kana osoo ummanni akkanatti xiqqaa guddaa ilmaan Oromoo waan kana jedhu cal'iftee tana wal gaafannaa jechuudha. Yoo asirratti illee gaafii yoo deebisullee dandeetti. Takkitti matana waan kana madda na dhageeffadha. Wallahi ani faan qabu yeroo kanatti ifaa paarsantii 5 paarsantii 6 qofan qaba. Ana akkuma mucaan na bira dhufeeni bakka san irraa bahee naannoo ni torkii deemeetti namni akkana rakkoo kanaa jira jennaan ani waan na dhokachiisu tokko sin qabu waan na jalqabsiisu tokko sin qabu. Ani miidiyaa kanarraa waa balleesseeti miti. Yookaan namni waan atti balleesseeti miti. Wanti na dheeffachiisu tokko sin jiru. Wanti firaankii nama godhus tokko sin jiru. Ani kan deeme bakka san jijjiiradhee jira. Bakka dalagaatitti deeme baraaramni an biraa deeme shari'aan irra cufee abbaa biraatti bane. Ila buleesoo na dhageeffataa yoo jiraattan taate. Wanti nama dhufee fi mucaan na bira deemee dhufee hawaasa rakkoo akkanaa keessa jiran jennaan bakka san irraa ka'ee tamma sa'aatii kanatti asira. Mucaa bakka sanitti na dhufee waama. Gaafa ba'u yeroo inni na dhufu eessa akka jiruu fi bakka kamitti akkanatti dhufe yookaan ammoo natti dawalee dhufe osoo hin taane arabaan amma bira jiru kana bakka san deemee araba kana wajjin bakka hin jirutti nabitti dhufe jechuudha. Dhageeffadha hawaasa keenya. Wanti kan akkas wanti jedhamu tokko hin jiru. Wanti nama yaala ta'e na cikafachiise maalidha? Addaa miti kan miidiyaa kana gubbaarra jiru xiqqaatti amata 7 amata 8 waliin asirra jira. Wanti na balleessu tokkos hin jiru. Akka nam tokkootitti shari'aan irra cufan jedhee isin irratti himee jira. Barru waan barreesse sani barreesse jettan sunuu silkii araban na gurguratee jedhee barreessa jiran. Kan arabtichi baneef jiran kun. Ani arabsicha saniin dhaqee eenyu akka bane eenyutti akka gurgurate eenyu akka kenne nan gaafadha jechuu Oromoo kam akka taate. Kana wajjaan isinii baasa. Kanaan alatti ammoo wanti isin boonaa nu jala taa'e maaltu na caqabsiise isin jala na teessise. Kaleessa adda miti kan miidiyaa kanarra waliin jiru. Ila boonaa beekaa wanni kuni mee hafi no ila madda na dhageeffadhan ani addaa miti miidiyaa kanarra ka jiraadhu ani bakka dalagaan jijjiiradhe ni torkiin qabu bakkeen hin jiru san ni torkiin hin jiru mucaan bakka san dhufe mushawwara kaffalatee araba wajjin bakka san itti na bira dhufe jechuudha isa yaa madda boodaan bakka akkam jira walii bilbiltaniiti moo akkanumaan deemtee bira dhayte jedha kanaafuu wanti na bakkisiisu tokkos hin jiru ani ammoo osoo kasanuur ta'e taate nama waan jenne yookaan ol jedhee sagalee naa ta'a nama waan godhe hin jenne an ni torkiif hin dhabame Ammichi abbo kan barreesse ammoo abbichi shari'aa arabni kenneefi ani quban qabu eenyuun akka ta'e ammoo osoo isinuu barbaadu baattanii anuu ni barbaada jechuudha. Hankan maatii biyyarraa akkas gochaatiin ture sun.
kana kan dhube amma family ke biyyarraa ka'ee hamma ijoollee miidiyaa irratti si beeytu wanni agarteetiin xiqqaa guddaan haala dhibiitiin walitti deemeetiin namni hatta gara gosaatti illee ka geettetu jira dubbiin agarteetiin waan kana amma fakkeenya amma mucaan na bira dhufee ila dhageeffadhu amma mucaan na bira dhufee jennaani mee qoyaan yeroo sanirraa jechuudha. Waata akkasii uffata dalagaan jijjiiran obboleessoo na dhageeffadhu madda ani kana isirra dhufee bakka namni walitti hin buuneefi uffata dalagaan jijjiiran bakka mucaan natti dhufu sanirra. Boona akkam nagayaa fayyaa. Naguma akkam. Waa tokko jechuu barbaada. Tokkoffaa irratti namni ila keebee kana dhageeffadhu. Waa takka qofa siin ila keebee kana dhageeffadhu. Na dhageeffadhu waan na gaafatu tokko siin qabdu sagalee kan kee sheer narra godhanii jiran duuba ila na dhageeffadhu keebee waan jedhe waan jiru sagaleen kiyya guututti waan jiru. Na dhageeffadhu obboleessoo ani akka nam tokkotti dhimma tokko sirraa hin qabu dhimma tokko sanarraa hin qabdu. Dhageeffadhu waan jettu bira darbitee sagalee kan kee ka amma sheer narra godhan tokko boonaan bineensaa ka jettu jecha kan kee wii dhagaye. Ani nama kabaja sii qaba. Kaleessa ol kabajaatiin turre jecha maasiin jedheetiin ture maal ta'e bineensa ta'e boonaan. Mummuramee akkasitti fidame gara barbaadetti fudhadhu san sagalee mummuramee. Maal ta'e boonaan bineensa sii akka waan gaggeetiin dhagaye bara boonaan maal ta'e bineensa ta'e. Dhagaye. Boonaan dhagaye hin maali miti boonaan dhageeffadhu nama bineensa maal ta'e. Dhagaye na jala gadhiisi. Boonaan nama bineensa kiti. Dhagaye jala maali waan ati jettu guutuu isaa sheer godhanii bineensa qabee jira bara. Fakkaatee jedhen. Dhagaye boonaan nama si fakkaatamu bineensa si fakkaataa jedhan haasa'anii gurbaa amma waan bineensa gadhiisuuf bineensa fakkaataa jedhe kana wanni ani hin jedhen jiru. Dhimma sirraa qabu tokko hin jiru dhimma isinarraa qabdu tokkos hin jiru. Waan hojjechaa turan waan isin hojjechaa turtan quban qaba. Miidiyaa irraallee badu waan isin haasayaa turtan sheerarra godhanii jiran. Akka nam tokko amma sheerarra bitamteeti mubaarak musammaattu si biteeti maleeni bitamtee waan kana hojjechaa jirta mubaarak bitam musammaa yoo biteeti waan ati dalaga siin jedhaa turan beekaa bara. Ani si miti dhagaye mubaarak musammaa malee nama akka kiyyaatti miti dhagaye na jala dhagaye bona. Gaafa miidiyaa gubbaa jiru waan ati dalagaa turte shiraa sharri ati xaxaa turte si beekaan. Obboleessoo dhagaye mubaarak arrabsiin kun beekii atillee dhaabadha. zarii kumaadhaan Maan namaa waa jetta kana bineensa ilmi namaa kan bineensa kumaadhaan sitti baasi zarii kumaadhaan sitti baadhaa konka. Kumaadhaan si jaadee Afarsoo jara lachuudhaan. Komaadhaa konka. Afarsoo jara lachuudhaan. Jazba don korowwan akka nama namaan jedha jijjiirratti. Dalagaa rabbiitti noomuuf deemta waan harka. Astagfirullah. Ara namoota gurguddaadhaa wal dhiisaa, ara namoota gurguddaadhaa dhaabaa waa'ee kanaa. Hawaasa keenya warra jala jirtanii hundi keessanuu galatoomaadhaa ulfaadhaa. Ilaa tokkoffaa irratti namoota gurguddaadhaa dhiisaa waa'ee kana wal arrabsuu irra dhiisaadha. Ani wanti jechuu barbaadu boonaas keebeekiinis dhiisaadha. Keebeekiinis ka jedhe boona anillee achi jira. Wanni inni jedhe yeroo hedduu waan bineensa gadhiisuuf waan inni namaan galuu bineensaa jedhee dhugaadha. Waanuma inni ati gadhiiftu irratti jedhee sanamootu hamtuufis hin jenne qoosatti jiranii yeroo san qoosatti jiranii inni lammata ammootu kan dubbachaa jirru amma immoo baga rabbi si baasee baga rabbi lubbuu kee baasee baga rabbiin agartee si oolche waa hundaafu garuu isin namoota gurguddaadha maddaadha keebeekiidha isiniin ol deebisaa waliin arrabsinaa dhiisaa walitti wanni jedhaati wanni bakkitti wal fiddaniis hin jiru bakkitti wal ergattanis hin jiru isinii galee boonaas fi keebeekiillee bakkitti wal ergattanii jirtu dhiisaa. Na dhageeffadha barso. Ani eenyu yoo taate nama kabaja qaba. Na dhagaartami eenyu yoo taate na wallaahi laziim summa tagalee isaa reefna irratti sheer godhanii jechuudha. Waan namnichi kun haa ta'u. Wallaahi laziim daqiiqaa godhanii geessu. Na jala dhagaisitti himee jira ammallee taanaan na jala dhagaisitti. Kanaan ajaa'ibee bara.
jecha namni jedhe muranii sitti erganii dhaga'i waan namni sin jedhu gargar baafadhu dura akkanaan waan argite na sayini boonaan amma waan wara bineensa gaddeessu mumkin bineensa fakkaate ta'aa isin jedhe kana wannan kanan jedhin jiru Adabaan kan keetiin boonaan bineensa jechaan turre. bineensa osoo hin taane boonaan bineensa si fakkaata bilaan achi jira boonaan bineensa si fakkaata boonaba si fakkaata jennaanin Afardo waan gootu bijari lamaanuu jallisaa fi lamaanuu jallisaa boona atille jallisii keebee katille jallisi. Dubbii qoosatii fi dubbii wayita dhugaa haasaa yoo namni wal keessa waraabee isinitti ergellee bareedan. Nu mana sanitti akka nama tokkootitti anillee afarsolleen keebeekilleen namni martuu qoosatillee sagalee wal waraabaa jirra jennee qoosarra turre jechuudha. Waa'een bineensallee waa'een maalillee anama fakkeenyaaf boona hin beeka keewwanni immoo isarraayyuu itti dhiyaatu mubaarakiin. Garuu wanni achitti haasaa turame akka amma isin fudhattanii kanaa miti bira odoo turte wanni sun atuu kolluun kolfita malee nuun artu. Waan nama arsullee miti waan isin lamaan walitti dubbisiisullee miti namni walitti dubbatu kullee isin lamaanii miti. Isin galee nama tokko yoo badee biyya kana hin beekna yookaan nama wal loltee baddaa yookaan mootummaan tasa waliin bu'u akka itti badamu hin beekamu. Keebeekis akkuma nama tokko maqaa namaan dhayinaa malee barbaadaa jechaa ture jechuudha guyyaa sadii. Maqaa namaan dhayinaa mucaan haa barbaadamu barbaadaa jedhaa ture. Nu martuu immoo ilaa ammaa garee fati deebiteeyyuu mana keebeek turre. Himatuu qabnaayyuu boona namni sababa isaa namni wal lolee dhabennee haasaa turre. Wanni amma dubbiin ati amma waa'ee bineensaa waa'ee sammalee waa baay'eeyyuu haasaa turre. Wanni haasofni hundi immoo akka amma isin itti fudhattan kana miti. Qoosaa turre taphachaa turre. Kana malee amma fakkeenyaaf isa qofaa miti anillee waan jedhee qaba. Afarsolleen gama ofiitiin waan jedhee qaba. Nu wallollee yookaan isin wallolleetii miti isin jibbineetii miti. Mubaarak illee jibbineetii miti. Haasaa irra ture. Irra guddaa haasaa asoobaa yookaan qoosaa turre ijoollee takka takkatu jalaa ol dhufee koomantiin aaranii fa'aa ol dhufanii dubbataa turan ijoollee shamarranii jechuudha. Kanaaf akkasitti dubbii akkuma achii dhufetti hin fudhatina. Bilal maaseeti beektaa? Boona takkitti Bilal gara barbaadetti haa fudhatu gara barbaadetti haa fudhatu kibeekii fi Jechoota jechaa ture. Keessaa murameetiin Namni haa dubbatu jedhan. yoo xiqqaate daqiiqaa lama natti erganii bar jechoota siyaasaatiin turte. Mee dhaabbadhu kebeekii fi boonaalleen ila waa tokko callaa jechuu barbaada. Reefuma mana keetitti boonaa mee dhaabbadhu. Reefuma mana keetitti anaanuyyuu waan jedhan agarte akkatti muraniitiin waan dubbii qaccee kodha ani ilaale ka hin himannaa sikkoo mandoon himannaa jedhe boonaadha. Maaliif jedhee jecha kanallee riizanii qaba. Fakkeenya irraa ani maqaa siidhaa yaa abbaallee Abdul Aziz Haji ka jedhu ka wajjin galtu. Madda maddaatti hin darbin. Osoo bakka sanitti hin darbine dura ilma namaatiif bineensa maaltu tokko godhe.